hunda dura ummata keenya kadhumaa jiru kana rabbi rahmataa godhuuf warra fixaa jiru immoo badirraa hambisu garuu what is really happening biyya sanitti kajoolaaluun barbaachisaadha. Biyya sanitti dogongoroota waggoota afran dabre kana godhamee fi seenaa dheeraadhaan walitti tuulamee the state is decaying. Amma agartanii mullee ibsa obaafnu akka paartiitti warri biraas ibsa obaasu nageenya uummataa eegsisuun dirqama mootummaatii jedhan. Gaafachuu dandeenya. Accountability godhuu dandeenya. Hojiin keenya dhuunfaa harka dhaabaluu miti. Dhuunfaa gadhoofnee sani akka bakka inni arguu qabna. Cincinnati taane consistency haa qabaannu. Wanti nu dhabne sani hennaa tokko ol ka'aa hennaa tokko bu'aa oduun taane baalansii haa taanu. Olillee kaatanii hamilee illee guddiftanii fageessinaa balance yoo san uumullee ga'uu dandeenya. Waamicha baay'ee isinii boonu koota community kenna haa jabeessinee ijaarru. Nu hoo community asitti qabaanne ofillee gargaarree dandee ummata keenyallee biyya keenya rakkoo keessa jirullee gargaarree dandeenye. Kanaafuu galatoomaa isiniin jedha. Dhumarratti wanti ani jechuu barbaadu hennaa ammaa kana namni keenya akka Oromootitti yaadni keenya olii gafaffaca'eera. Ani obbo Baqqalaan illee obbo Jawaaleen illee nu afoo jirtan akka individuality ta'ee akka organizationiititti illee ummata keenya waliin fiduuf maal godhaattan ummanni keenya walitti hooduun wanti nu godhuu dandeenyu hedduu jiru. Whether national dialogue ta'ee waan biraa ta'ee nu wal qabaachuu qabna akka Oromootitti. Kana irratti kaayoon keessan maali? Akkami waan kana mataa keenya kan walii gafaffaca'e kana gara tokko deebisuu yaada qabdan. Kana si gaafadhaa akka communitytitti akka kiyya baduun taane maaf hojjetan mataa nama baay'ee keessa wanti guddaan jiru kana dhiifamaa anna maqaa qallee dheeressuu miti dheeresse galatoomaa isiniin jedha. Baninaan jedhanii ati mana meeloo na fakkaatan. Wajib kan dekat harta garu asal sedensa jawab makan amalle obat sekia setia fere nemu esumagla fera hablen nabi ini kan benar banget afna no mai ke titille ya chogu danjalanne henna gudise de fudate jedeti arifadde lite amma henna kana obole sekia Maru Badaso Asiwama Board Chair. Akkam jirtu baga nagaa jiraattanii sun hundumtinuu hin bareeddanii
keessummoota keenya baga nagaa dhuftan jennaani isin hundumtinuu waan baay'ee haasoftani ammaatan ammoo hennaanka isaaniiti nuu ka dhufnee baay'een keenya isaan dhageeffachuuf waan ta'eef ammaatana obboleessa keenya hangafa keenya obbo Baqqalaa Garbaa qajeelfama naa kennanii nama baay'ee enerjii guddaa qabutu duraan deema jedhaniiti obbo Jawaariin asitti affeeraa harka ho'aa naa kennaafi. Jangan sih kau fanji nah tuh si sabar tuh. Nero merakan dulu hasil kuda. War-war gandeng aja kita nih. Ayo mami. Bisnis nakam. Mungkin si Adri wajib tentu kamu kami bukan. Kale hari itu bodoh itu rob sih tani rob kami dikale dumes aramu adun di seorang si Adri kale keratin jawatin ah. It's really wonderful to come back here. Ummata gari ummata doai di mana hon. Itu orang pun kalau catur tani na. Dulu rau eros dofunu. Doa ini nasib gotan tu, it sticks to my mind. Karena doa ini gotan if anwar gartan maraf, itu galatoma. I'm very happy to be here. I'm very grateful. Nagamu. Bukan tak kitin tu, kitin tak baru jitan. Aku ni. Wannya je galatoma, ulfada. Kadufne singateeffachuu fi keessattuu biyya manguddoon baay'ee keessa jirtu biyya du'aayii biyya waaqa namaa kadhatanii hedduu waaqa nu kadhataa akka turtan isin keessa bakka bu'oonni mana hidhallee dhufanii eega waanis dhufanii nutti himanii jiranii baga waa'een isin dhaga'ee akka ijaan wal agarru nu godhee waaqaafis isiniifis galata galchuu dhufnee galatoomaa jechuun barbaada. Nama adda baasanii galateeffachuun ulfaata garuu taphee bira darbuun barbaadu. Not for what he did for us, that's friendship. For two things waa lama ta'e. Tokkoffaa daa'ima isaa osoo hin dhalatin bira deeme eeganoo hidhaa baanee maaqabni ka'ee booda deemgadda arge jechuudha. His first born. At least an argument brother, he was not able to do it. For nothing else. Akka ajar you know my business partner. Garu business partner yani kabenya ni chika bunda freezy godani sankova sontain mati isa diamond sa hada rasa akka arginirra tursisani. Maka warra akkasi godheetiin haadha warraa keetiif daa'ima keetiif nu gaafachuun barbaada. Galatoom yaa jedhaan taneedhaan. Waliigalatti gaa yeroo haasa'uun nama dhibu keessa jirra. Hoggaa baatii dheeraa callifnee hidhaa baanee haasa'aa dura booneen tarii waan isin hin eegin waa'ee qabsoo taasisan cabsiidhoo isiitti haasayan dhugaa itti waa'ee nagaan haasa'uu eegale. Jaaladheeti miti. Our country and our people are going through the most difficult time in history. Kagarraa ta'e waggaa afran ta'e miti kagara waggaa afran dhufu deemu akka malee waan nu sodaachisuufi. Guyyumarraa kana hawaa galaanitti namoonni hedduu miskiinni beelli
walloo irraa buqqaase jaalli kiyya Baqqalaan fa'aa qubachiisan miskiina fixan jechuudha. Torbaan tokko immoo naannoo Gimbiitti torbaan tokko dura fixan. Kadhume qofaame kana gaddisiisaa jiru. Wannin akkam waywaadhu sagalee gabbuufadhee dubbadhu akka sheekaaf qeesitti nama siyaasaa ta'uu dhiisee dubbadhuuf we are entering a fundamentally different situation beesanatti. Dhugaadha dirqama mootummaati. But is the state able, willingness it is, is this state really able to provide security? I don't think so. I think mootummaan Itoophiyaa, the Ethiopian state, no government in the state in Ethiopia, akka malee dikkee ta'ee caccabuu isaa irraa kan ka'e haala hamaa uumee jira. Maaltu uumaa jira? Sababa nageenyi hammaatu irraa kan ka'e qaamni wal lolus baay'isaa jira. Qaamni wal lolchiisus baay'ataa deemaa jira biyya keessatti. Local actors, entrepreneurs, complete entrepreneurs, jenus dabalaa deemaa jira. External sponsors illee dabalaa deemaa jira. Waan amma ta'e kana walaaltani, torban dabees walaaltani. Mootummaan waraana bilisummaa Oromootti godhaa'edha. Waraanni bilisummaa Oromoo anaa miti mootummaa godhaa'edha. Lamaanuu ta'uu dhabuu danda'a. I think biyya san keessatti wanti waggoota afran kana ta'e tokkoffaa mootummaan monopoly or means of violence akka danda'ee jira. Mootummaan to'annoo kana dhabuun isaa humnoonni bifa adda addaatiin motiveet ta'an gurmuutti xiqqaa fi gurguddaan jaaramanii socho'aa jiran. Ajjeechaan yeroo kana Oromiyaa keessa godhamu kaayyoo Oromoo qaban fakkaata. Tokko akkuma nuti godhaa jirru hawaasni addunyaattis mootummaa irratti dhiibbaa godhaa jira waraana bilisummaa Oromoo wajjin taa'ee nagaa akka fudhatu. Nagaa irraa uummanni bu'aa aruusu malee nagaa irraa kan kasaaruus jira beektu. Kanaaf mootummaa keessaa isaa ta'u bakka biraatti warreen nageenyi negotiation akka hin godhamne barbaadan saboota godhaa waan jiran natti fakkaata. Maaliif hanga ammatti abbuma nama dura beekti biyya san keessatti namni hin du'e malee maaliif ajjeefame rational explanation argachaa jiru. Uummatni gidduu kan ajjeefamu kana maaliif ajjeefame jettee olaalte hawaasa biyyaa wajjin nagaa waliin jiraatu qaama siyaasaa keessa hin jiran maaliif ajjeefame gahee deebii argattu jechuudha. So tokko act of sabotage. Lammaffaa duula qindaawaa Oromofoobiyaa takkaa'u jibbaaf sodaan Oromoo uummattoota biyya sanii fi hawaasa addunyaa keessatti akka seenu godhamu natti fakkaata. This is damaging us. Ajjeechawwan godhamaa jiran kun maqaa keenya xureessaa jiru. Garuu maqaa keenya qofaan kan xureessaa jiran biyya diigaa jiru jechuudha. Biyya diigaa jiru, uummata diigaa jiru. Kanaaf ilaa waggoota nan sodaadha waan na mul'atu tilmaamuudhaaf itti farrisuu waan hin barbaanne biyya sanitti. I think there is a sense of collective insecurity akka hawaasaatti community Itoophiyaa keessa jiru, uummanni Itoophiyaa keessa jiru, sabaaf sablammoonni jiran statein dadhabee mootummaan sirnichi dadhabee to'achuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e dur namni biyya sanii mootummaa sodaata. Amma wal sodaatutti seenaa jira uummanni. Collective insecurity kuni uummanni goda wiititti galee shakkiin sodaan akka jiraatu godhaa jira.
it has created extremely volatile situation. Humnoota ummata miidhuu barbaadan, humnoota alaa fi keessoon ajandaa adda addaa geggeessaniif karaa saaqaa deemaa jira. Wanni kun dafee dhaabbachuu baannaan rakkoo kanarraa hammataa seenna. Biyya kan keessa civil war keessa jirra hoggaan jedhu namoonni mormaa turan. Yes, we are in civil war. Civil war jechuun qaamni hidhate tokkoo fi mootummaan waggaa tokkoof yoo xiqqaate wal lolanii namni kuma tokko yoo keessatti ajjeefame gama lachuurraa civil war jedhama definition isaa. We have been in civil war for the last 4 years. Kana wanni hin qabu. Gaafas kan hin je'ini lola ummataa takkaa'u communal violence, communal war hin seenne jedheen abdachaa ture. Garuu karaan amma ittiin deemu kun, karaan mootummaanis ittiin deemu kun lolli dhaabbachuu baannaan diinagdeen jigaa deemuu eegallaan collective insecurity wal shakkiin wal sodaan babal'achaa deemnaan ummanni goojoo ofiititti galee waardiyyaa dhaabbachuu eegallaan mootummaan wabii naan ta'u jedhee wabii ofii ta'uudhaaf hidhachuutti eegallaan wal sodaa fi kanarraan immoo ololli jibbi gamaa gamanaa dhiibamu kun itti fufnaani. I'm afraid to say it, we are heading to a very dangerous communal violence. Garaagarummaan civil war fi communal violence maalini? Civil war humnoota jaaraman, ka hidhaman, ka hidhatan, mootummaa haa ta'u ribeerola, ka ajandaa siyaasaa ifa ta'e qaban. The ones who want to advance politics by other means by war. Suni civil war jedhama. Wal waraansa waloo jechuun wal waraansa qaamota jaaramanii qaamota siyaasaa. Haalli walitti fufnaan garuu maal jee ka'e state decay jira. The state is decaying. What is the symbol of the state decay? Tokkoffaa internal contradiction jiru. Economiin isaa laaffataa deemuun, diplomaasiin isaa laaffataa deemuun, statein immoo capture ta'uun, statein kan dantaa ummataa, security ummataa, dagaagina ummataa ittiin geggeessan osoo hin ta'in kan namoota dantaa dhuunfatiif. This has been the case since Mallas died, by the way. It has been happening in government. The state has been captured by oligarchy erga Mallas du'e irraa kaasee. At least hanga Mallasitti the state was advancing certain ideology, certain interest, collective interest, gagaree tokko haa ta'u gagaree biraa haa ta'u. Erga Mallas du'e economic oligarchy security wajjin ta'e the state has been captured. Amma immoo sadarkaa guddaatti hammatee jira. Tokkoffaa state is captured, the economy is collapsing, the state has lost and rapidly losing control over means of violence. Kuni collective insecurity uumee jira jeetiin jira. Haalli kun bifa kanaan itti hoggaa fufe communal violence, community war waan dhufaa jiru natti fakkaata. Kana jechuun hoggaa afran irraa na Profeesar Mararaan irra deddeebine waan dubban tokko jira ka warra mootummaa aarsu. Biyya tana gara Yugoslaaviyaa geessu jirtanii jennee yeroo waan na turre. Because we were scared of civil war between mootummaa fi humnoota hidhatan sabaan socho'an jidduutti yoo deeme riippablikoonni yookiin immoo hoomlaand soorri jennuun kun fottokanii biyyiin diigamtii jennee sodaataa turre. Amma garuu sanirra hammaata natti fakkaata. I don't think we can get in Yugoslavia. Communal violence keessa seennani state of nature itti deemina. Oromoo kana seriously fudhadhaa. Seriously fudhachuu barbaachisa. Warri mootummaas akkuma durii sanitti is incredible. Ar'allee hin damasisawaallan, hin naatafawaallan mootummaa jedhu dhaga'uu malee wanni nama qaaneessu jiru. Because impossible hin hojjetaa jiru. Ila amma booda biyya san keessatti humni damasasamus hin jiru. Humni damasasuu danda'us hin jiru. Wal fixiinsa hamatti deemaa jiru.
kana keessa bahuun Yugoslavia argachuun at least Yugoslavia maaliif Yugoslavia argamte beektu Yugoslavia handhuura Europe jirti hoggaa sirnu sun dhoohu biyyoonni Awurooppaa naannoo san jiran kallattiidhaan nageenya isaanii waan miidhuuf warri Raashaa Sarbiyaa sekiur godhe warri Jarman warra Slaaviyaa kan sekiur godhe bifa adda addaatiin sekiur godhan irratti wal ga'anii nuyi naannoo keenya sanirra dantaan ammasii yoo akka mammaate nu jeeqamuun nuti adda faca'uun yoo akka mammaate rifiijiidhaaf yoo isaan rakkise malee waan biraatti fidu Yugoslaviyaan waliin deemu waggaa dadhabdu at least humnoonni alaa keessa seenaa riippablikaa adda addaa akka taatu godhan. Look at Syria, look at Yemen, look at Libya. Itoophiyaan hamma biyyoota sadeen saniitiifu addunyaadhaa barbaachiftuu miti sanitti deema. Kanaafi the worst is yet to come if we don't change course. The worst is yet to come. Kanaaf sabab salamoonni biyya sanii mootummaatu nagaa nu eegaa jedhanii abdachuu illee hin danda'an. Wanni sabab salamoonni lammiileen biyya sanii godhuu qaban gara hundaa mootummaa irratti dhiibbaa godhanii lolli dhaabbatee gara nagaatti akka dhufu gochuu. Wal fixiinsa dhumaatii lammiilee cleansing godhamaa jiru kana maasaakirs godhamaa jiru kana waan biyya fagootti dhagaa turre qe'ee keenyatti dhufaa jiru kana balaaleffataa ooluun qofti gahaa miti. Eenyu godhe ka jedhu beekuu hin dandeenye baraman. Kanaaf independent investigation godhamuu qaba. Har'a miti ka eegalle. Suuri irraa eegallee waan kana jechaa ture sun ta'uu dhabuun namni akka wal shakku. Lammaffaa lammiileen biyya keenya sabaaf sablammoonni biyya keenya Oromoos dabalatee wal fixuu irraa injifannoon argamu hin jiru. None whatsoever. Do not be fooled. Communal violence of Gassene, there will be no victor. Kanaf, hamma danda'ametti namni yoo walitti dirmate, hopefully it's not late. Namni walitti dirmate, warra mootummaa harkaa qabus warra biraas dhiibbaa irra godhanii yoo waliin ta'anii mari'atanii fala tokko barbaadan malee arra dhibbaatoma man dhagaa jirran. Number became nothing. Nothing. 200 people died. After 2 days, nobody remembers it. 300 people died. Akam takka iyya turre. Qabsoo goone keessatti qabsoo qeerroo keessatti nama kuma shan tuyyola wareegamee gubachaa turre beektu. Namni kuma shan bar torban tokko du'aa jira biyyatti. In just 2 years, we lost 500,000 people. But if we continue with this course amma biyya sun itti deemtu yoo itti fufne 500,000 is going to be a daily report. The kind of violence that is coming, the kind of mayhem, crisis that is coming, it scares me. It keeps me up at night. Keessattu Oromoof Amaarri of eeggannoo guddaa godhuu qaban. It is going to be ugly. It is going to be nasty. It's going to be brutal. Amara and Oromo intellectuals and leaders need to wake up because this is no longer the old politics. This is cannibalism. And the state is not able to contain it. Actually, the state is contributing to the rising tension and very likely communal war between the two communities. The state is becoming easy. Saboota addaan eegu, jidduu isaaniitti miidiyeet gochuu,
negotiate akka godhan gochuu, bargain akka godhan gochuu addaan eeguudha. Contradiction paarticha keessa jiruu fi seenaarraa haala qabatamaa amma jirurraa ka'ee scarce resource. That is one of the poorest country in terms of natural resource too. Sanirraan gargaarsi biyya alaa dhaabbate, sanirraan lolaan daldalli dhaabbate, qonni hin jiru. My pleading with Oromo and Amhara intellectuals, leaders, religious figures, is time to stop. Dhaabatanii ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif yoon kan hin je'in rafeetuu buluu hin danda'an. Akka durii miti isinilleen Oromo. Akka durii miti dubbiin ammaa. We are not fighting this powerful state. State nama cunqursitee, state cunqursuu iyyuu hin dandeenye. State abbaa irreetu ta'uu dadhabde. Kanatu dura jira jechuudha. Kanaaf advocacy gootan keessatti rabbii jedhaati. Miidiyaa irrattis, walgahii irrattis waan beenzila biyya sanatti rabu, waan biraa yoo dadhabdan, please let us not exacerbate. We are talking about people. Ummata nyaatee hin bulle. Daara bahuu hin dandeenye murruq ta'aa jira. Wallotti, Qimaantitti, Gumuuzitti, Kibba keessatti. Konfliktiin isin hin dhageenye bara, dhumaatiin isin hin dhageenye, kan hin gabaafamne. Warra namni iyyuu qabu gabaafamaatii jira. Something terrible is about to happen. I personally don't want to be part of it. I will try. Akka partytis, akka namattis, we will try. We will scream our lungs out to stop this madness. This march towards hell. Hell on earth. We are marching towards hell on earth. We will scream. Nama nu dhaga'u hundatti mootummatti ummanni illee miskiina maal godha? Humnoota siyaasaatti, hawaasa biyya alaatti hamma dandeenyu wayi waan ani jedha. Isinillee hamma dandeessanitti itti dhufna. Power politics, democracy and so on. Waan amma dura abjootaa turre sun amma hin jiru. Amma wal mormaa yaa oolla. Dimokiraasii wayyamoo federaalizimii wayyanullee intellectualist mul'atu gochuu haasudha. That's not what's coming. Kanafi, sorry, depressing is in body. But I just want people to take serious what's happening, isn't it? What's happening is not something that has ever happened. It is going to be worse than the human tragedies you have here in Africa, Asia, East Europe. Unless we stop. But if we stop, at least gara ceasefire itti deemne rakkoolee structural problems gara rakkoo kanatti nu fidan furuudhaaf carraa qabu. Dimokiraasii guddina federaalizimii hawwaa turre san waggoota gabaabaa keessatti hin argannu. At least we can stop the train from moving to hell on earth. Ergaan uummata biyya saniitii qabu. Stop. Isini mau warri Portland, korre biar umat amantit, umat duait. Biasa ni kalau berkanda. I think there is really fundamentally belum nilalai je bisa terima. Nama kisah. Anda amantil lagi. Garu, I think there is something bigger and beyond the material world happening. It's very simple. Kau berarti kabani, abis itu kau kabani, ini terus kau kabani. We can really blame. I think things are beyond these people's control, and I don't think they even understand. Kanaf biyafis, orang anggur jiru kanafis, warra biyasan siasa sochosu itu umat miskin sanifis, rabi kadang sinja karatoma. Waan baay'een akkuma inni jedhedha waan manni dubbateedha.
kaayyoon keenya inni jalqabaa isin galateeffachuu dhufne kadhaadhaan nu bira dhaabbattaniitu waaqa biratti nu dhiyeessitanii waaqayyo saba keenya gargaarii nama keenya gargaarii harka diinaatii nu baasii nuuf baasii jettanii waaqayyo isin dhaga'e kadhaa keessaniin bahuu dandeenyeerra waan nu gochaa turtaniif isinis waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa ta'aa isiniin jechuudhumaaf as jira. Baay'een keessan maatii keenyas dubbisaa turtanii asuma keessaa keessumaati community Portland kana keessaati dhuunfaadhaan akka maatiitti galgalaaf ganama maatii keenya bilbilanii maalirra jiru maal ta'anii isinmoo maal keessa jirtu maaltu isin rakkisaa jedhanii waan hundumaatiin namoonni nu bira dhaabbachaa turaniiru. Namoonni kun hamlee keenya nu eeganii otoo maqaa isaanii dhayaas keessaa isin dubbadhee nan jaalladhan ture garuu hin fedhu ta'ee fi hin fedhan ta'ee isaanii hin beeku. Ijoolleen keenya nyaatanii bulanii ijoolleen keessan agabuu hin bulanii ijoolleen keenya uffata uffatanii bulanii ijoolleen keessanii qullaan deeman jedhanii waan hundumaatiin nu bira dhaabbatanii namoonni sappoortii nu gochaa turan akka dhuunfaatti illee jechuudha. Maatii hedduutu jira kana keessa. Waaqayyo isaan eebbisu. Namoota gurguddaa qabdu communitiin kun community guddaadha. Community waaqatti illee sirriitti amanuudha. Community humanity guddaa qabudha. Waan hundumaatiin bilchinas kan qabudha jedheeti yaada. Waan ta'u kanallee akkuma akka namni ilaalu kanatti kan ilaalu miti communitiin kun bifa addaatiin keessa galee keessoo isaa waan ilaalu natti fakkaata. Ergaan karaa dubartootaa sila nu dhiyaate suni anaaf waan guddaadha. Waan dubbachuun nurra jiru waan gochuun nurra jiru hunduma isaa ergaa sana keessatti xumurameera. Oromoon hooggantoonni isaa waliigaluu dadhabanii dhiigoo isaanii to'achuu dadhabanii ofii isaanii wal nyaatanii saba isaaniis addaan baasanii addaan qoodanii gabrummaa jalatti hambisanii rakkoo har'a keessa jirruuf dabarsanii saaxilanii nu kennaniiru. Isa dhannis nu yaadachiisuu barbaadan imaanaa nutti kennuu barbaadu. Imaanaa dhaqan nutti kennitan. Waaqayyo imaanaa kan akka nyaanni nu gargaaru. Akka jechi keenya taane argamuu akka hin dadhabneef bor imaanaa isin nutti kennitan nyaannee akka hin argamneef akkuma kanaan dura nus deebinee ofii keenya to'achuu dadhabnee bolola aangoo maallaqaa waan adda addaa qabnuuf dabarsinee isiniin ammas rakkoo keessatti akka isiniin hambisneef waaqayyoon waa gargaaru waaqa nu kadhadhaa. Amma dandeenyetti maanaa keessaniin fuuna adaraa saba kanaa hin nyaannu an kanuman jechuu barbaada. Haalli keessa jirru akkuma Jawaar kaasaa turedha. Haala waggaa 3 dura keessa turre miti. Gaafa sana gammachuu guddaa keessa turre, abdii guddaa keessa turre, har'ammoo abdii kutannaa guddaa keessa jirra. Gaafa sana mataan keenya ol jedhee yerootu nu dhufee hidhaan nurraa dhaabbata. Haati Oromoo waa'ee ijoollee isheetti kanaan booda hin boossu ammaan booda nabbaafatti jennee turre. Garuu kan caalutu nutti dhufeera. Dubartoonni saba keessaniif amma kana yaaddan kun bakka tokkotti dubbadheen ture dheengaddaa. Otoo dubartoonni Oromiyaa keessa jiran har'a waan isaan keessa jiran utuu beektaniiti guyyaa tokko raftanii hin bultan. Dubartoonni Oromiyaa keessa jiran keessumaa lixa Oromiyaa keessa jiran yookaan abbaan manarra hin jiru yookaan ilmi mana hin jiru. Ilmi yoo mana jiraate manatti dhokfattee manatti sooruu turre
yookaan gandatti ergitee gandatti waan inni nyaatu erguu turreera. Yoo hidhaa jiraate hidhaatti isa qallabuu turre jira. Yoo du'eera ta'e ijoollee kophaatti guddisuu turre jira. Kan hundumaa baattee teessi. Baay'een isaanii galii ji'aati gara ji'aatti miti guyyaa tokko ittiin oolan illee kan hin qabneedha. Ijoollee isaanii waa'ee nyaachisan kan hin qabne, waan itti uffisan kan hin qabneedha. Waa'ee barsiisuu, waa'ee maalii dhiisan legzhariidhaan. Ijoollee isaanii mana barnootaatti erguun is legzharii ture. Lubbuudhaan jiraachuu isaa duwwii waan tokkodha. Lubbuun hin jiru baay'een isaa. Kaan hidhameera, kaan du'eera, kaan biyyaa baheera. Dubartii qofatu ijoollee qabatee lafitti iyyatan hin jiru, namni isaanii birmatu hin jiru, NGO'n hin jiru, homtuu hin jiru, kana keessa taa'anii rakkataa jiru. Namoonni tokko tokko quba qabdu kana keessaati. Warri maatii gara sanaa qabdan keessumaatti sirriitti quba qabdu. Warri immoo karaa adda addaa impatii warri qabdan, warri gurraa qabdan, warri dhageessan, warri miidiyaa hordoftan isinis quba qabdu waan kana. Namoonni quba hin qabne garuu baay'eetu jiru. Dubartiin Oromiyaa rakkoo isin keessa jirtu it is the worst ever. Isaaniin yoo dandeessan quba qabaadhaa, hojii advocacy illee hojjedhaafi. Maal keessa jirti? Dubartiin Oromoo maal keessa jirti har'a? Mootummaan dhuguma akka Jawaar jedhe har'a biyya sana guutummaatti to'ataa jira jechuu hin dandeenye. To'ataa jira jechuu hin dandeenye. Garuu waan to'ataa jiru irratti immoo maal godhe? Fakkeenyaatiif nama mana hidhaatti hidhee mana hidhaa kaa'a. Mana hidhaatti baasee ajjeesuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Mana hidhaatti baasanii nama ajjeesuun maal jechuudha? Kaleessa dheengadda fakkeenyaatiif Naqamteetti maaltu ta'e? Ijoollee dargaggoo waggaa 18-20 maal ta'a hidhanii waggaa 20 waggaa 30 hidhamtu umurii guutuu hidhamtee teessu maal ta'a hidhan? Maal ta'a agabiyyuu yakka waa ta'u hidhanii yookaan maal ta'a? Maaliif ajjeesu? Eega hidhaniiti maaliif mana hidhaatti baasanii ajjeesu? Kun mataa mootummaarraa bu'uu hin danda'u. Hooggantoota har'a jiran mataa isaaniirraa hin bu'u kun in history. Karaa mirga dhala namoomaas mataa isaaniirraa hin bu'u kun. Gaaf tokko seera addunyaa mana murtii addunyaatti kun madhaabatu. Akka bosonuutti adamsanii dhala nama ajjeesu. Osoo namni hidhate wal ajjeese waan rakkoo maalii qaba? Duuf ba'ee ajjeesuudhaaf manaa ba'e. Qabsoon koo karaa kana karaa qabsoo hidhannoo duwwaa bakka naagaa karaa biraa abdii kutadheera jedhee inni bosona seene ajjeesuu kan duudhaaf deemu. Isaan wajjiniin yoo isaan wal ajjeesanii qabsoo irratti wal ajjeefame. Mootummaan isii ajjeese isaan isii du'an kaayyoo adda addaaf haa ta'u iyyuu malee hojii isaaniiti. Qotee bulaan maal du'a garuu? Ilmi qotee bulaa maaliif ajjeefama? Maaliif ajjeesa mootummaan? Eega qabee maaliif hin kaa'u? Nama meeshaa hin qabu. Yeroo tokko dhageessaniittu wanta ta'e nama 1,000 meeqa ajjeefnee jedhan. Sana keessaati qawwee 300 meeqa boojinee jedhan. Namni 700 qawwee hin qabu jechuudha. Why do they kill civilians? Nama 1,000 ajjeesanii qawwee 300 eegarraa fudhatanii namni 700 qawwee hin qabu jechuudha. Nama qawwee hin qabne maaliif ajjeesa mootummaan? Maaliif ajjeesa? Kun mootummaa miti. Kun mootummaa bira dhaabbatanis miti. Yeroo sababii rakkanneef mootummaa keenya qeeqaa jirra. Sababii rakkanneef mootummaa keenyaanii sirrii miti jechaa jira. Sirrii sababii hin taaneef. Maaliif immoo duuti iddoo tokko duwwaatti maaliif baay'ata? Eeguma nuyi biyya kana seenneeti
Eeguun biyya kanaas dhufneeti nama gaafa dura nama 200 du'ee jedhan naannoo Gimbiitti toleetti booddee bulanii 300 jedhan bulanii 500 jedhan utuma hirii 1,000 gahan namni 1,000 bakki itti du'u kiiloomeetirii 400 bakka hin taanetti akkamittiin viidiyoon tokko suuraan tokko wanti tokko ragaan tokko akkamittiin hin argamu namni 1,000 jechuun maal jechuudha ganda tokko keessaa du'u sannuu ganda qotee bulaa keessa maal jechuudha nagadii akka kanaa siyaasa dhala namaa lubbuu dhala namaatiin nagadan akkamittiin ta'uu danda'a communitiin kun kana gaafachuu danda'uu qaba. How is it possible? Ganda qotee bulaa keessatti nama 1,000 gabaadhaati gabaarratti dhaqanii boombiirra buusan moo akkamittiin ta'uu danda'a kun? Waan sammuu namaa fudhatu jira wanti sammuu namaa fudhachuu hin dandeenye jira dhiirri. Ittiin qabanii saba naannoo sana jiru balleessuu barbaadu. Saba Waaqayyoo balleessin garuu hin badu. Waggaa 3 command postii irra kaa'anii waggaa 3 guys waggaa 3 hin qonne waggaa 3 hin daldalanne waggaa 3 hin baranne hin hidhu hin ajjeesu biyyaa baasu hin quufane akka kanallee ta'e they are not yet satisfied. Kanaaf ittiin qabanii ofii isaanii nama ajjeesanii isaantu nama ajjeesee jedhanii shamee jedhanii sabboonaa nama jedhamu hundumaa tokko tokkoon funaananii fixa biyya sana keessa kun dhugaa jiru lafatti hin qabne yoo isin itti himne malee namatti dubbannu hin qabne yoo isin itti dubbanne malee we need to tell you this fact. Shanee miti kan du'aa jiru nama waraana qawwee fudhatee lolaa jiru miti kan isaan ajjeesaa jiran siviilii qotee bulaa daldalaa barataa barsiisaa hojjetaa mootummaa sabboonaadha jedhamu tokko tokkoon ajjeesaa jiru dhugaan jiru isa kanadha. Hamma yoomiitti itti fufa kun hamma yoomiitti itti fufuu danda'a maaliifis kana ta'a maal cubbuu namni hin sodaanne maal uummanni uumaa cubbuu irraa goruu hin dandeenye baay'een isaanii maqaa waaqaatiin kakatu nuyi amantoota jedhu nuyi maaloodha jedhu garuu biyya sana keessatti wanti raawwataa jiru inni dhugaan kanadha. Siviiliidha sabboonaadha kan du'aa jiru kumaara siyaasaatu irratti taphatamaa jira ofii isaanii ajjeesaniitu ilaa bakka sanatti nama tokko kana ta'eedhaan ibsa baasu maaliif international investigation why didn't they allow is international unit biyyuma kana keessatti maaliif dhaqanii akka qoratamu maaliif hin goone dhugaadha ta'e lafa namni 100 itti 1,000 miti namni 100 miti namni 10 itti awwaalame utuu awwaalchisuun o'aasaatti maaliif adda hin baane har'a maaliif booddee maal gochuudhaaf yookaan isa iddoo biraatti iddoo dhaqanii fidanii awwaaluudhaaf maal gochuudhaaf maaliif yeroo sumantaa okay guyyaa 3 moo 4 dura mootummaan maal jennee ture gootummaadhumatti Wallagga keessaatti shanee jiru haxaa'ee dhibba mootummaa to'annoo mootummaa jala oolcheeraa jira kaleessa galgala immoo machaaraatti nama 100 ajjeesanii to'anneerra dhibba weeranii rooyinsaa fidanii eegutu eessaa dhufanii ajjeesu jirru kun maal jechuudha qumaarri akka kanaa kun maal jechuudha qumaarri lubbuu namaatiin taphatamu kanaaf egaa biyya kana keessa seenneeti waan adda addaa waan haala baay'eetu jijjiirame waan ta'eef ani akkuma dhaga'ee fi akkuma beekuutan analyze godha ammoo humna kootiittan analyze godha namni biraanis akkuma kanatti analyze godha for me naan fudhatamu dhugaa miti namoota siyaasaan daldalantu namoota naannoo sana ammallee ajjeesanii fixuutti hin gammadin jirantu ittiin daran itti duulanii fixuudhaaf warra itti deemanidha. This is my conclusion. Kanatti agree gochuun danda'ama yookaan disagree
namun untuk kana irratti walii galuu hin barbaadu. Garuu dhugaan kana akka naannatti mul'atu. This is a number. Akkuma jawaabsine jedhe, it's a number. Kanaaf ni maal goona? Conclusion keenya naanna'ee the government must stop killing. Nama ajjeesuu dhaabuu qaba. Warra hidhatee isa lolaa jiru wajjiniin immoo barcumarra taa'ee waa'ee nagaa akkuma warra Tigree wajjiniin nanaasaa jedhe isaanii wajjiniinis haasa'uu qaba. Nama qawwee fudhatee gartuudhaan lolaa jiru hundumaa wajjiniin qaama siyaasaa kamii wajjiniin iyyuu taa'ee haasa'uu qaba, nagaa buusuu qaba. Eenyu isaa ajjeesu, eenyu duuti namaa sirrii miti. Eenyullee du'uun sirrii miti. Namni nagaan akkuma sagaleen Waaqayyoos jedhu du'a eenyuttillee hin gammadu. Du'a eenyuttillee hin gammadu. Warra cubbama, warra hafuura biraatiin geggeeffamu du'aadha. Du'a dhala namaatti warri gammadan. Asiinis haa ta'u, achiinis haa ta'u, duuti dhala namaa dhaabbachuu qabu. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa fi gareeneen hidhatan hundumti isaanii gara nagaatti dhufanii haasa'an. Kana gidduutti uummanni gaaga'amaa jiru kuni, du'aa jiru kuni, sababii isaatiin siyaasa irratti nagadaa jiran kuni du'uu hin qabu. Gartuun kamiyyuu irratti daldaluu hin qabu isa jedhu qabna. Kanaaf maal goone? Akkuma ammannis dubbate pressure mootummaarra kaa'uu qabna. Because mootummaadha kan to'achuun irra jiru. Violence kana dhaabsisuun kan irra jiru, seera kabachiisuu kan jiru mootummaa. Hin danda'u taanaan immoo hin danda'u jedhee gallakkisuudha. Excuse hin jiru kana keessatti. Hin danda'a taanaan to'achuudha. Hin danda'u taanaan dhiisuudha, gallakkisuudha. Taa'anii anis hin dandeenye warra biroonis kottaa mootummaa biraa ijaarraa jechuun waan biraadha. Kanaaf mootummaan kun hin dandeenye, dhuguma hin dandeenye. So it must leave. Gallakkisuu qaba, dhiisuu qaba, gallakkisuu qaba. Haga humna isaatti yaaleera, hojjeteera, but it's time now. Amma nama waggaa 60 50tti deebisuu hin dandeessan. 80 90 dulluuma madiinu gaaf tokko humna du'a. Dulluma isaa kana bututa isaa kana bututeera mootummaan hin danda'u revive gochuu hin danda'u kana caala. Amma humna isaatti deemeera maal ta'a utuu gaagaabni gara biraan hin dhufin utuu rakkoo hundumaa utuu nama sinfiqin seenaa ofiis utuu hin balleessin biyya sanas biyya dhiigaa biyya cubbuu utuu hin godhin maal ta'a utuu gallakkisanii. Nama biraan immoo yaalu. Kanaaf gara sanaatti haa deemamuu kan jedhudha. Taa'anii haa mari'atamu. Qaamoleen hundumtuu kan keessatti walii galan egeree biyya kanaa kan murteessu national dialogue itti dhiyaatamu jedhee paartiin keenya waggaa meeqa guutuu kan inni dubbatu sababii kanaaf. National dialogue is a solution. But before that, like he said, lolli dhaabbachuu qaba. Dhukaasni dhaabbachuu qaba. Warri qawwee qaban hundumtuu qawwee keessan deebisaa maal godhaan jedhu nuyi. Wanni qawwee qabu hundumtuu gartuu isaatiin qawwee isaa akkuma qabatetti taa'ee wajjiniin taa'anii mari'atanii egeree biyya kanaa fi waa'ee tokko furmaata tokko fiduu qabu. Kanaaf kanarratti gargaaruu qabnaa. Kanaaf qabsoon nu eeggattu mallee baay'ee cimtuudha, baay'ee guddaadha. Garuu immediately wanta nuyi gaafannu hin jira ammallee taanaan killing civilians must stop. Kana dhaabuu qaba. Mootummaan dhaabuu qaba. Civilianii ajjeesuu dhaabuu qaba at least. Warra hidhatee lolaa jiru wajjin yoo wal lolan rakkoo hin qabu. Garuu siviilii kana keessatti ajjeesuu sirrii miti. Nama mana hidhaa jiru hidhaadhaa baasanii ajjeesuun sirrii miti. Dhimma abaluu jinni mari'adhaa kanaa jinni immoo mari'adhu jechuun sirrii miti. Tuffiidha kun. Tigree jinni eega mari'atanii Oromoo wajjiniinis mari'achuun dirqama.
dirqama nama tuffachuun ergamtuu abaluuti jechuun nama saba isaa xiqqeessu akka kanatti argee hin beeku. Namichi madheengata waa'ee waboo dubbatu tokko maaliif isaanii wajjiniin hin mari'annu naan isaanii wajjiniin hin mari'annu isaan ergamtuudha jedhe. Namichi kun Oromoodhaaf isaatti nama saba isaa akka kana xiqqeessu argee hin beeku. Ergamtuudha namaan jedhameetu kana caalaa salphinni hin jiru. Ofiin of salphisuun kun hin danda'amu. Mari'achuudha taa'anii mari'achuudha. Maa ofumaati du'a wal balleessina. Biyya sana keessatti yoo laantani kana caalaa wanti itti dhufu hin jiru saba keenyatti. Maal faatu itti dhufuu danda'a? Hidhaatirraa dhaabbate immoo du'atirraa dhaabbate immoo biyyaa ba'uutirraa dhaabbate immoo iyyumatirraa dhaabbate immoo namoonni muraasni warri mootummaatti siqanii durooman jiraachuu danda'u. Maaliidha kan nuuf? Biyya keenya keessatti we have never felt any security at all. Guyyaa tokko nagaadhaan baanee galla jennee gadi baanee nagaadhaan deebinee hin beeknu utuu hin sodaatin. Biyya maaliiti kun? Maal isaatu biyya keenya jechuu dandeenya? Kanaafi nuyi nagaa buusuudhaaf will be the first. Nuyi qaama rakkoo ta'uu hin barbaanne. Garuu yeroo mirga keenyatti nutti qoosan we will never accept that. We will never.